Gama gama. Abbaajo barbaadu ifar baay'ee ulfaadhaa. Sultaan Abbaajo jechuun yeroo jalqabaatiif yeroo Oromoon akka Oromootti Oromummaan hin jirretti jechuudha baay'ee. Qabsoon Oromoo jalqabarra 1950 keessa gaafa jalqabu Oromummaa waan jedhamtu hidhabamee ture baay'ee. Oromummaa the identity Oromo sini galee yeroo sanatti jarri kun Western Oromo Confederation jedhanii akka Oromiyaan biyya taatu isaa turan goota Amaarri Baandaa itti waamtu immoo goota inni faarsinu ulfaadhaa baay'ee natti tole baay'ee suuraa kana kennu keessaniif kun ergaa guddaadha baay'ee. Kalaqamaa. Seenaa isaanii hojjechuu danda'u qabna. Nuti jibbaan qabna akkuma sila siniin jedhe. Sultaan Abbaajo gaafa Ankobarritti hidhamanii Xaaliyaaniin hiiksiftee gaafatteen maal sii goonuu jedhaniin Ankobarrirraa gaafa eegaman jechuudha Xaaliyaanonni. Waa tokko hin barbaadu teessoodhuma Haayila Sillaasee irra taa'ee salawaata jechuu qofan barbaadaa jedhaniin. Achi qindaa'ee fi sagantaan qopheeffamee fi Ankobarri hamma 4 kiiloo jechuudha. Isaa amma Dr. Abiy gale jalqaba kan Oromummaa achi galche Sultaan Abbaajo Bire. Salawaata jechaa yaa'u hin beektanii masaraa Minilik waa'een salawaataa si yaadamu waa'een Oromummaa si yaadamu. Sana garee uummatanii faarsaa salawaata buusaa teessoo